Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattumaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaan tatamsa'inna dhibee maarbargii to'achuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Humni addaa naannoo Somaalee godina Harargee baha aanota garaagaraa irratti duula fi weerara bal'aa banuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuun gabaafamee jira. Duula bal'aa namoota nagaa irratti banamee fi weerara bal'aa Oromiyaa irratti bananiin lafoota hedduu qabachuu fi akkasumas uummata hedduu qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Jiraattonnis himanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromootti bana fufteedhaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa maqaa opereeshiniin bobbaatu irratti haleellaa raawwataa tureenii fi raawwataa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan geenna. Mootummaalleen gama isaatti opereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuu kan beeksise yoo ta'u haaluma kanaan Kibba Oromiyaatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jedhee yoo ibsu waraana bilisummaa Oromoo kanas haalee jira. Kuni tapha ijoolleetii fi diraamaa baratame jechuudhaan ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduu biyya alaallee qabna. Ameerikaan Iraan irratti haleellaa raawwachuuf qophii xumuruun isii beekamee jira. Kanaan wal qabatee dabalata odeeffannoo qabna isin biraan geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Gaduma sagantaa kanatti wajjin turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Affeeramtanii jirtu wajjin turuudhaan itti bohaaraa kallattimaan gara oduutti isin dabarsa. Itoophiyaan tatamsa'ina dhibee vaayirasii maarbargii to'achuu ministeerri fayyaa ibsee jira. Itoophiyaan weerara dhibee vaayirasii maarbargii guutumaan guutuutti to'achuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Ministeerri fayyaa har'a dhimma to'annoo weerara vaayirasii maarbargii ilaalchisee ibsa baaseen biyyattiin balaa fayyaa tasa uummata mudate kana to'achuu beeksisee jira. Ministeerri fayyaa ibsa guyyaa har'aa gaazexeessitootaaf kenneen vaayirasichi gara naannolee biroo akka hin babal'anne akkasumas miidhaa bal'aa akka hin dhaqqabsiifne fi hojii hordoffii adda baasuu fi akkasumas to'annoo saffisaa qindoominaan hojiirra oolchuudhaan to'achuu isaa ibsee jira. Vaayirasiin maarbarg kan dhibee balaa guddaa qabuu fi akkasumas walitti dhufeenya qaama fi wantoota vaayirasichaan faalamaniin daddarbu yeroo gara yerootti biyyoota Afrikaa keessatti weerara tasaa uumuun sirnoota fayyaa irratti qormaata cimaa uumaa turu ministeerichi beeksisee jira. Dhibeen maarbargii Itoophiyaa keessatti argamu hordofee hojiin hordoffii qunnamtii adda baasu dhukkubsattootaa fi of eeggannoon hawaasaaf laatamuun qindoominaan hojiirra oolaa turuu fi hojiin to'annoo vaayirasichaa ogeeyyii fayyaa fedhii isaaniitii oliin hojjetaniinii fi sirna odeeffannoo saffisaa fayyadamuun akka milkaa'e ministeerichi ibsee jira. Dhumarratti dhibeen vaayirasii maarbarg jalqaba Itoophiyaa keessatti kan mudachuun mirkanaa'e sadaasa 14/2025 yoo ta'u erga gaafas dhibeen kun naannoo kibba Itoophiyaa jiinkatti argamuun isaa mirkanaa'e hanga muddee 22/2025 waliigala namoota 14 qabuudhaan dhibichaan faalamuu laaboraatooriin mirkanaa'uu ministeerichi ibsee jira. Namoota dhukkuba kanaan qabamanii keessa namoonni hedduunis lubbuu isaanii kan dhaban ta'uunis beekamaadha. Mootummaan naannoo Somaalee lola hamaa uummata Oromoo godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksan irratti bane jedhamee jira. Lolli torbaan kana fufteedhaan uummata irratti baname har'as itti fufuudhaan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif yaada kennaniin ibsanii jiru. Jiraattonni OMN dabalatee maddeen odeeffannoo garaagaraatii yaada kennaniin gandoonni aanaa Cinaaksan hedduun humna addaa mootummaa naannoo Somaalee garmalee hidhatee akkasumas konkolaattota waraanaatiin socho'uun weeraramee uummata irratti haleellaa cimaa raawwataa jira jechuudhaan himanii jiru. Weerara guddaa uummata irratti banamee fi haleellaa uummata irratti raawwatameen namoonni nagaa hedduun ajjeefamanii namoonni hedduun madaa'uu jiraattonni himanii jiru. Kana malees humni addaa naannoo Somaalee namoota madaa'anii qabee irratti gocha suukaneessaa raawwate jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Qe'een keenya qe'ee abbaa dhabe ta'ee jira kan jedhan jiraattonni aanaa Cinaaksan otoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi pireezidaantiin Shimallis Abdiisaa nuti
qabsoona aangootti finne bantii aangoo gurguddaa biyyattii irra jiran pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Umar humna guddaa akkasumas humna addaa naannoo Somaalee bobbaase yakka hangana ga'u nurratti raawwatuun garmalee nu aarse yookaan nu hufachiise jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Mootummaan naannoo Somaalee humna addaatiif humna guddaa bobbaase waraana nurratti banuudhaan yoo naannoo Somaalee jalatti bultan isin hin tuqnu yookaan immoo asin jiraattan jechuudhaan itti dhaadachaa fi doorsisaa akka ture jiraattonni himanii jiru. Uummanni aanaa Cinaaksan immoo lafti Cinaaksa lafa Oromooti. Oromoon tokko lafa tokko qaba yookaan Oromiyaa waliin qabna. Nuti naannoo Somaalee jalatti wanti bunluuf hin jiru jedhanii dinnaan haleellaan kun irratti baname jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Bakki amma humni addaa naannoo Somaalee lola itti uummata Oromoo irratti bane magaalaa Jijjigaatti dhiyoo waan ta'eef mootummaan naannoo Somaalee shira magaalaa Jijjigaa bara wayyaanee fudhatee dhuunfatuudhaaf hanga danda'e daangaa naannoo Oromiyaa magaalaa Jijjigaa irraa fageessuudhaaf humna addaa bobbaasee uummata lafa isaa irraa buqqisaa lafa qabataa akka turee fi akka jirus himanii jiru. Jiraattonni akka jedhanitti mootummaan naannoo Somaalee lafa Oromoo irraa buqqise uummata naannoo Somaalee fide battalumatti irra qubachiisaa jira jechuudha. Kan himan yoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa hanga kana mara daangaan Oromiyaa sarbamuu fi akkasumas uummanni buqqa'u deebii wayituu osoo hin kennine cal'isee ilaala jechuudhaan komatanii jiru. Walumaa galatti mootummaan naannoo Somaalee daangaa baha Oromiyaa qofa osoo hin taane weeraree qabataa kan jiru hanga kibba Oromiyaa godina Booranaatti lafa hedduu saame godinaa fi aanaa haaraa hundeessaa jiraachuu fi kun hundi yeroo ta'utti mootummaan naannoo Oromiyaa wanti inni godhaa jiruu fi ittisaa jiru kan hin jirree fi uummata haleellaa humna addaa naannoo Somaaleetiin lubbuun bahaa jirus baraaruu hin dandeenye jechuudhaan himatanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti tibbana fufteedhaan raawwataa jiruun injifannoo argatuu beeksisaa kan ture yoo ta'u bana fufteedhaan lixa Oromiyaa giddugala Oromiyaa kibba baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee irratti raawwataa tureen hedduu hojiin ala taasise hedduu immoo boojee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti opereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufu beeksisuudhaan opereeshinii gaggeessaa jiruunis loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jechuudhaan kan beeksise yoo ta'u kun immoo milkaa'ina jechuudhaan ibsee jira. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhataa turuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhataa tureen gaafa amajjii 24,2026 aanaa sirkaa ganda waajjii Raphaasaatti humna qindaa'aa waraana mootummaa godina Baalee aanaa Agaarfaa fi akkasumas godina Arsii baha aanaa sirkaa irraa walitti dhufuudhaan opereeshinii gaggeessaa ture irratti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuuf injifannoo argatu isin hin gennee turre. Achuma aanaa sirkaatti waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan haleellaa raawwataa jiru itti fufuudhaan halkanuma gaafa amajjii 24,2026 waraana mootummaa mooraa isaatiitti itti dhaquudhaan itti marsee haleellaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa sirkaa ganda mitaanaa gaadoo jedhamutti halkan itti dhaquudhaan mooraa waraana mootummaatitti marsuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa jaha battalumatti addunyaa kanarra godaansee torbammoo madeessuun kan hafte immoo halkanii mooraa keessa yaasee bittinneessuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mootummaan gama isaatti guutuu Oromiyaa keessatti duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu cimsee itti fufuu beeksisee jira. Duula kanaanis milkaa'aa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaa godina Booranaatii fi Gujitti opereeshinii gaggeeffamaa jiruun waamicha isaaniif taasifameen miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jedhee yoo ibsu waraanni bilisummaa Oromoo kanas haalee jira. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan harka kennatan mootummaan jedheen kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u kun immoo diraamaa fi akkasumas tapha ijoolleetti jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo deebii kennee jira. Waraanni bilisummaa akka jedhetti kan viidiyoo irratti mul'atan kana irraa wanni hubatamu wiigiin hangana ga'u akkasumas wiigiin artifishaalli kan waraana bilisummaa Oromoo ibsuu miti jechuudhaan kan ibse yoo ta'u kanneen mootummaan harka kennatan jedhe keessaa immoo nama 3 fi nama 4tti artifishaala wiigii itti diruudhaan kanafaan guutuun akkuma jiranitti kan wiigii saniyyuu ofirraa hin qabne kan ta'anii fi namoonni viidiyoo irratti argitan kunneen miseensota waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane diraamaaf mootummaan ofii isaatti qindeessee gurmeessee akkasumas bobbaasee har'a ammoo deebisee galchuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kenne jechuudhaan
diraamaa ittiin hojjetu yaadanii jiru garuu itti hin milkoofne kuni soba eenyulleefuu ifa. Namoota viidiyoo irratti argitan kana keessa kamtuu miseensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaata. Mee maal isaaniitu waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaan ibsa. Namoota walitti qabanii qe'ee isaanii irraa guuranii haala kanaan siyaasa ittiin daldaluun waan hin taanee fi waan ta'ullee hin qabne jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo haalee jira. Viidiyoo tanarraa akkuma argitanitti inni kun mee wiigidha moo rifeensa uumamaati? Maalummaa namoota kanneen immoo hawaasni bal'aan ni beeka. Isaan kunniin immoo mataan gadi jedhanii jiru. Eenyummaa isaanii dho'ifataa jiru jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo akka ragaatti viidiyoo kana irraa dubbisuudhaan yookaan laaluudhaan hubatamuu waan danda'u dhiyeessee jira. Dhumarratti inni kun tapha ijoolleetii fi diraamaa hin milkaa'in jechuudhaan ibsee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Dhugumatti immoo mee rifeensi kun kan uumamaati moo kan namtolcheeti? Dhugaaf murteessaa. Kun akkuma jirutti ta'e lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Guutuu odeeffannoo isaa sagantaa keenya kan itti aanu keessatti qabannee isin biraan geenna. Oduun inni itti aanu Itoophiyaan biyyoota idaan itti baay'ate keessaa takka jedhamtee jirti. Kunis liqaa IMF irraa liqeeffatameen qofaan yoo ta'u Itoophiyaan biyyoota idaa IMF ofirraa qaban keessaa sadarkaa 7ffaa irra teettee jirti. Biyyoota idaa IMF ofirraa qaban keessaa baay'inni biyyoota Afrikaati kan jedhame yoo ta'u tokkoffaa Masriidha. Masriin biliyoona 6 ofirraa qabdi jedhamee jira. Lammaffaan Keeniyaadha biliyoona 3. Itoophiyaan immoo 7ffaadha biliyoona 1.5 ofirraa qabdi jedhamee jira. Itoophiyaan idaa guddaa kan ofirraa qabdi jedhame idaa Chaayinaa irraa liqeeffatte yoo ta'u walumaa galatti idaan Itoophiyaa irra jiru biliyoona 40 ta'a jedhamee jira. Kanaanis Chaayinaan liqaan konaaf hin deebine jechuudhaan kan mufatte ta'uunis dhagahamee jira. Kanarraa kan ka'e Chaayinaan kanaan booda Itoophiyaa keessatti piroojeektii gurguddaa yookaan meegaa piroojeektii kan jedhaman kan akka daandii baaburaa, ijaarsa neetwoorkiitii fi akkasumas daandii konkolaataa hin hojjedhu jette jechuudhaan odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Oduun itti aanu walitti gaarreeffannaan Ameerikaatii fi Iraan cimee jira. Ameerikaan dooniiwwan gurguddaa waraanaa gara Iraanitti erga sochoofte bubbultee jirti. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gurguddaan guyyaa 2 dura galaanarra imaluudhaan gara Iraanitti dhiyaachuun beekamee jira. Kanarraa kan ka'e balaliin xayyaara Iraan adda citulleen beekamee jira. Ameerikaan meeshaalee waraanaa yaaddoo guddaa uumanii fi abidda tufan hedduminaan doonii waraanaa kanaan fe'uudhaan yeroo ammaa kana biyya Iraanitti dhiyaatanii akka jiran kan beeksifte yoo ta'u haleellaan yoom ta'a jechuudhaan hedduun caqasaa jiru yookaan yaadda'aa jiru. Ameerikaan haleellaa kana akka hin raawwanne hedduun karaa dippiloomaasiitiin Ameerikaa waliin marii gaggeessaa akka jiranis dhagahamee jira. Saudi Arabiyaa fi Qatar haleellaan akka hin raawwatamne marii gaggeessaa jiru kan jedhame yoo ta'u Iraanis haleellaa nurratti raawwatame taanaan haleellaa nurratti raawwatamuu osoo hin taane lolli kallattiidhaan nurratti banamuudha. Kanammoo qolatuudhaaf qophiidha jettee jirti. Kana biraatiin immoo Ameerikaa fi Iraan gidduutti lolli ni ka'aa akka ta'u taate biyyoonni hedduun harka keessa galfachuu danda'a kan jedhu shakkiin guddaan uumamee jira. Chaayinaa fi Raashiyaan alkallatti lola kana keessatti hirmaatuu danda'an kan jedhame yoo ta'u kallattiin immoo meeshaalee waraanaa gargaaruudhaan Iraan wajji dhaabbachuu danda'a jedhamee jira. Kun immoo lolicha salphaa kan hin taasifnee fi Ameerikaa fi Iraan gidduutti ni ka'aa akka ta'u taate rakkoo guddaa addunyaa irratti uumuu danda'a jedhamee jira. Rakkoo guddaa addunyaa irratti uumamu keessaa tokko dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Qaala'insa meeshaalee addunyaa irratti garmalee ol ka'uu danda'a jechuudhaan hedduun sodaa qaban ibsanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabaadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan isin wajji ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagaatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagaatti nu tura.